namoota harmee community soraa abdataa gargaarsuuf iyyaa jiru irratti dubbachuun barbaada. Dhiifama wajjin duraan dursee nagaa isin gaafachuun dagannee jaalatamtoota fi kabajamtoota hordoftoota Fayyisee Mangistuu kan taatan hunduma keessanii bakka jirtanitti nageenyi fi jaalalli karaa Waaqayyoo isiniif haa baay'atu isiniin jecha har'ammoo viidiyoo bira qabadhee isiniif dhiyaadhee jira. Hanga dhuma viidiyoo kiyyaatiitti akkana wajjin turtan jaalalaa fi kabajaan isin gaafadha. Viidiyoo kiyya share gochuu hin dagatinaa isiniin jecha har'a wanta natti dhaga'ame tokkoon dubbachuu dhufe. Egaa akkuma beekamu jechuudha artistiin kun Sooraan kun erga du'ee guyyaa kaleessatti kan awwaalame guyyaa kaleessatti irraa eegalee jechuudha. Namoonni gama tiktoktiin gurmaa'ee mana isaa banatee akkaawuntii haadha Sooraa gargaarraa jechuudhaan warroonni tancaaca'aa jiru jechuudha. Baay'ee kan na gaddisiise. Ani kanan jedhu haati mucaa kana yeroo ammaa kana qarshiitti ishii gammachiisaa. Qarshiidhaan ishiitti gammachiisaa. Haati mucaa kanaa kan jirtu gaddar. Eega jechuudha gargaarsa qabaattanii jechuudha. Amma mana banattanii taap gochaa jechaa gamaa gamanaa walitti tancaaca'aa iyyitan. Harmee kana gaddarra jirtu kana akkaawuntii baasisistanii akkaawuntii ishiin kan jirtu gaddarra. Isin kan jettan akkaawuntii gadda ishii dabarfachuutu dursamoo akkaawuntii birrii amma fakkeenyaaf harmeen kun jechuudha odoo birrii biliyoona 5,000 fuutaniitti kennanii hin gammachiisu. Kan ishii gammachiisu akkamitti akka du'e dhiigasaa argachuu dhugaasaa argachuudha malee yeroo kanatti osoo isin qarshii biliyoona 5 fuutaniitti kennitanii harmee tana gammachiifne jettanii kan xaartan I don't know hin gammaddi jedhee iyyaadu. Kana gochuudhaan dura jechuudha. Osoo gargaarsi akkuma jirutti ta'ee gargaarsi waanuma jiru akka Oromoo tokkootti anillee gargaarsa gahee mataa kiyyaa bahuun qaba. Gargaarsi waanuma jiru hin gargaarina isin jechuu kiyyaa mootii asirratti. Gargaaruun waanuma jiru. Ilma ishee Oromoo dhabdee Oromoon cinaa dhaabbachuu qaba. It is okay. Garuu jechuudha hanga akkaawuntii jettanii barbaaddanii odoo awwaala sana namni awwaala hin galin akkaawuntii barbaaddan walitti gurmooftanii ofii keessanii nama tokko bakka buufattanii Oromoon jechuudha walitti guurtanii torban tokko booda torban lamaan booda Oromoon qarshii kana qabee dhaqee ishii cinaa dhaabbatee itti kennee jajjabeessee bareedanatti fakkaata. Dhugaa Oromoon tokko taana tokko sinin godhin dhuguma jedhee bar namichi sun dhugaa rabbii. Akkamiin tokko ta'a tokko akkamiin tokko ta'a akkamiin tokko ta'a. Tokko asii yaada tokko achii yaada tokko asii yaada tokko achii yaada. Hunduu akkuma yaada amma yaada dhuunfaa kiyya dabarfadhu kanatti hunduu yaada dhuunfaa isaa dabarfachuudhaaf kaata malee tokkummaadhaan kan hojjetu tokkollee hin jiru. Kana sababeeffachuudhaan taap jechaa tiktook irra oolan kaleessa. Akkaawuntii laxxafanii. Maali birrii nama tokko bakka bu'ee booda akkaawuntii isaa irratti galuu hin danda'u? Akkamitti harmee gaddarra jiru kana akkaawuntii gaafatan? Indee maaltu itti dhagahama yeroo isin dhaqxanii harmee gaddarra jirtu harmee ilma ishee dhabee ilma ishee nagaan bahee du'aan itti gale kana akkamitti akkaawuntii nuu kennettanii qarshiitti jijjiirratti? Dhugaa ana baay'ee tokko na gaddisiise baay'ee sheemii baay'ee sheemii. Namni tokko bakka bu'ee qarshii kana walitti qabee Oromoon wal ta'ee dhaqee qarshii kana karaa akkaawuntii isaaniitti erga gadda isaanii dabarfatanii cina dhaabbachuun hin danda'amu. Kaleessa fakkeenyaaf kaleessa kana awwaalame kaleessa akkaawuntii fidaa. Ismaan ani dhugaa waaqa baay'ee tokko natti dhagahame baay'ee ani waa'ee Oromoo kana irratti baay'isee dubbachuun barbaadu garuu hoo dhaggeeffatte yoo dhageesse wanni calsi jechisiisu waan hin jirreef dhugaa miira keessa galee tanaasaa jira dhiifama manaa godha Oromoon hundinuu. Kanaaf dhugaa baay'ee tokko nama gaddisiisa harmee isaatiif jajjabina akkasumas firootaan isaa hundaaf jajjabina hawwina Oromoo hundaaf jajjabina hawwina dhugaa baay'ee kan nama gaddisiisudha. Namoonni hedduun du'a Suuraa kana baay'ee kan gaddan kan amanuu dadhabanitu jira. Fakkeenyaaf viidiyoo tokko asumaanitti isinii dabalee ani asumarratti xumura nagaan tura baay'een si jaaladha baay'een si kabaja. Suuraa koo dhugumaa laatan odeessane
kaleessa sii taphatu sii kolfu argeetanii har'a bilbilanii du'a keenatti odeessanii maasobduu jedheetanii siif barreesse dhufe. Ollaanii irraa si dhabnaanani yeroo sii kenne tarii micaan maraataa kuni hamma biiziidhaa laata jedhe yeroo sii kennee yoon takka turee dhufu hin jirtu ni laallessi barreeffama koo. Waanan godhus wallaalee laftis natti dukkanooftee akkaataan dubbiis na harkaa baddee xiqqaa fi guddaan gaafachuu eegalee waa'ee kee dhugumaa yoonaan jedhani lakkisoo badhaan jedhaanis deebiseetani guyyaa hacee sanas yaadadhe atoon obsituu maraattuudha atoon callistuu taphattuudha jedhe waa'ee dhuma kee yaadaa bulee hankanin jedhu obsi taaree dandeesse haxoo xiqqushuudha baattaaree dhagicha dandeesse maalsii hirmaadhu ani qooda kee feet ofitti na waammadhu buraatii keensii ta'a bar salphaas ittiin fakkaatiin biyyoo sirra garagalchanii dhagaa sirra tuulu dadhabdee iyyitullee firri sormis hin dhaga'u maa deemtee suuraa koo kolfa keenyuuf laattee xaba kee'oo akkam goonu kaammamee akkamaa taanu akka dhabne taphattuu koo akkamii hacee faana wal agarte